Rani ani yu akka sinsene baka boru farakko ninjiru jedheni maarufin wajjin dubbanne turre akka arda kana dhaqee akkuma arda kana waan du'e miti namni illee waan manubanne afarsa beeta akka arda kana fuudhanii geessanii akka boru kanallee oolee akka mucaan bakka baay'ee dadhabeetiin jedhellee dubbachaa turanii ani borumtaa san dhagaye akka baay'ee mucaan dadhabe walumaa galatti rabbu marraa dhufe asli rabbu marraa dhufe galgala faxaree mana ispoortii deeme jedhanii mana ispoortii deeme ispoortii hojjatee achuma deebi'ee suuqii deeman jedhanii haadhuma mana isaa waliini osoma deemanii mari marratti gadi kufe jette silkillee lafaan dha'e maa kolfita waliin jettu jetteeni yoo akkana ol qabuuf deemtu hin dubbatu yooma san ambulaansitti bilbilanii ambulaansin dhufee fuudhee jechuudha dhugaan jiru kanumallee kuni amma ajaluma rabbiiti bakka rabbumarraa dhufte malee asli kuni wallaahi waan asii fi achi nama jechisiisu miti. No jechuudha amma akka namaa tokkotti namni amma hiriyoota wajjin faxaree haadha manaa wajjin suuqii deemee osoo konkolaataa oofaa jiru onni na dhukkuba jedhee ammuma mana yaalaa dhaqee ammuma amaliyyaa godhan gile si shakkisiisa dhuguma amma akka odeeffannoon jirutti nyaata nyaateetumaan mana ispoortii deeme yaa daampilii kaasan kana hin beektaame ree taariitii onneen harkisuu daampiliitiin illee miidhamuu danda'a wanni jedhamullee hin jira garuu rakkina onnee akka ta'e ifatti dubbatanii jiran. Wannoo dhagaa harkisan kana daampilii harkisan kana ka wal kaasaniif ka harkisanillee hin jiru wanno daampilii mana ispoortii hin jira isa san maybe ka isa yoo ol fuudhee maal jedhe garaan qooqoolee nyaatee yoo dhaqe even tirfanjati iyyuu ta'uu mala jetteeni shankita garuu tirfanjati nama ajjeeta hareema hidda onneetii fi onnoo ka wal qabsiisutu akka waan tubboon sun akkasitti dubbatanii wanni akka tirfanjati sekendiitti lubbus keessaa fuudhu tirfanjatiin akkoo lubbuu si baasaa bara asli yeroo sitti hin kennu tirfanjati yeroo namatti hin kennu yoo daftee yaalan argate Allah rabbi kullu mutan qallal garana manyatu wallahi tasadu tasa rabbi ramha olchi wallahi firi wallahi du'a wonne nama cabsu baay'ee gaddaamaa keessa jirra uma mitu waan rabbiin godhe uma waan godhan qabu garuu ummata biyya kana keessa jiranii fi atolu guyyaa isaa bareechanii akkasitti wajjin dhaabatanii awwaalanii daa'ima isaa taafte san illee mootu akkaataa saniin bira dhaabachuun waan namatti tolu waan biyya keessa jirru fakkaata dhugaa rabbi dubbachuuf asli ijoollee qabaa daa'ima takka qabaa ammallee mootuu dadhabbii qabdi garaa qabdi haati mana yaa rabbi otoo bakkaan hin gahin yookaan xaaree irraan gahatee yoo inni jedhu san xiqqoo nama dhukkubsa mucaan kun gara biyya biraatitti imaluudhaaf gara awurooppaatitti deemuudhaaf fiizaa barbaadataa ture fiizaan isaa kun yeroo dhiyoo tana dhufeef akka karoora rabbiititti ta'a malee akka karoora ilma namaatitti hin ta'u ramadaana kana booddeedha silaa kan meedikaala qofatu hafaaf garuu rabbi ammoo akki murteessi akkanuma duutii ilmi namaa kamunuma du'a bineensi illee nama nyaata konkolaataan abbaan deemuun illee barbaadde qilee namaan buutee nama nyaatti guyyarraa inni namni du'atuma oola rakkoo miti wanni xiqqoo isii ana garaana nyaate namni gugurdaa jedhamu odoo waa addaan hin baafatin odoo haqa namaallee yoo taate jala bu'anii hin hordofin odoo haqa mucaa kana bira jirtullee odoo waan tokko wayii hin qulqulleeffatin kaleessuma inni du'ee kaleessuma mucaan kun qabrii galee kalee galgala amma namoonni gugurdaa kaayatanii irraa iyyaa turan waan hin beeynitti namni biyya biraa jiru nama tokkocha as bayaatti ragaa qabatamaa qulqulluu wajjin waan kana biraa qabna jedhaa jedheen ana ofitti fudhadheen mallaqni daa'ima isaatti iyyataamaan gargaaruudhaaf walitti qabnee jira
Yataamummaa san keessaa birrima san keessaa kafalla jennee kaleessa fakkeenya miyattiin takka Facebook ofiitti irratti maxxansitee turte dirhama 1,200 biraa qabatte. Galgala akka qabbarree dachaaniin odoon dhaabatiin sa'a sanitti dabarsine micee osanii akkaawuntii isii irratti. Wanni ragaan isiin qabduu hin jiru laali biraa qaba jette malee akkaawuntiin itti ergite harkaan itti ergite maal hin jenne isiif rabbitu walitti dhufa gara ta'eenuu haa ta'u jennee dabarsineef. Warri achi asiillee ammoo ragaa qulqulluu akkaawuntiinis haa ta'u sagaleenis haa ta'u barreeffamaanis haa ta'u qabatee as dhufa taanaa wallahi sa'a takka jalaan tursiin sa'a takka sababni isaa maaliif innuu dhabee deemee ta'isaa maal goonanu duniyaa tana nullee baruu dhiifnee biraa deemna haga danda'ametti ammoo wanni nu isaa godhuu dandeenyu jiruu duniyaa tana irratti araarama isaa kadhatuu fi yoo deeniin isarra jiraate deenii tana isarraa kafallee qabrii keessa nagaan isa ciibsuudha nu. Kanaaf biyya tana keessa waan tokkotu jira Dr. Asli waan ati hin beekne jechuudha. Namni birrii dalagu biyya kana keessatti hin beekaa. Risiitii kooppii godhantu jira. Ka idii ta'utu jira. Noormaalii waanuma akka amma galee kakkaatee kanatti jechuudha. Risiitii kana namarra erganii mallaqni kun sirratti galeera amma barbaada amma haati tiyya hospitaala keessa jirti amma abbaan kiyya kun akkana jira handaaftatti rabbii jedhi amma naan dhaqqabe namaan jedha sanuu dubartii fa'a nama godha waan akkasii. Ana marraa baay'ee na dhaqqannameera wanni akkasii. Namni baay'ee illee ittiin nyaatameera waan akkasii. Ka jiru akkana godhan karagaa silaa waan wahii ofirraa laaluu danda'u dhiisiiti. Nama du'ee qabrii jiru ammoo zaalimni dura rabbiin sodaatu har'allee akkanatti deemaa jiraachuun malanii. Wanni qulqulluu taanaa waan qulqulluudhaan as fidanii nutti as baafnaan wallaahi kunoo isinii baafna. Anamma har'a birrii kaleessa fakkeenyaaf galchine hadha Nuuraddiin baabatti ergee itti argisiisa kunoo birrii 200 meetti isinii galchine irra jedhe. Kanaaf haga danda'amutti waan san irratti waan san badii fedhe yoo qabaate ilmi namaa eegatu eegooda bakka reeffi namaa kabajaa qabaatuu qaba nama jiru san fayyadamanii fedhi kootu kafali jechuun wayya fakkeenyaaf hanamma isaan akkas jechuun suuraa kiyya baasanii wallaahi ana yoo na gaafatan irra filadhaan. Dhugaa rabbiitti dhugaa. Kanaafi akka kanatti nu hubadhaa wanti ammoo mucaa kanaaf namni haqa isaa as fidatee irraan kafalle hin jiru. Nullee akka itti gallu beeyna malee akka itti duunu hin beeynu. Akkuma amma reefuu isin jedhaa turtan isin jala ture mucaan kun odoo biyya tana keessa jiru abbaa isaa dhabe. Odoo biyya tana keessa jiru haadha isaa dhabe. Haati sun akka abbaa isaa isa duuba dhabdetti akka obboleettii isaa isa duuba dhabdetti wallaahi kaleessa ganama mucaa kana naa galchaa jette. Ofii kiyyaan bilbilee ani haasofsiisee amansiisee amma sa'a kanatti akkaan biyya kanarraa kaargoon deemaa hin jirre xayyaarri akka deemaa hin jirre itti himee rakkoon akka jiru namni fayyaa qabuyyuu akka deemuu hin dandeenye itti himnee amansiifne biyya kanatti awwaalle. Haati sun tanaa booda namni kamuu yoo shaanxaa qabatee biyya Arabaa irraa galutti adada ijoollee namaata biyya namaatii galtu argituun inuma bootti isuma eeyidee beeki haga gaafa ofii qabrii deemtuutitti. Wallaahi kanaaf jennaaniin hundumti keenna rabbi haa sodaannu. Duuti tun ammoo naqattu nu hunduu morma fannifannee deemaa jirra. Boru duunaa haa beeynu. Nama du'eerraa ammoo adaba haa godhannu. Yoo dandeenye jechuudha. Yoo dandeenye haa gargaarru. Yoo gargaaruu hin dandeenye ammoo arrabaan du'aa deebii nuu deebisuu hin dandeenyetti waan hin taane hin fayyadamnu. Mucaa eenyu u'uu jedhamu san maqaan isaa u'uudhaami mucaa sun. U'uun beeku. U'uu namni jedhamu hin jira. Mucaan u'uun sun amma kalee galgala baay'ee iyyaa ture ilaala sirriitti. Iyyaa ture. Suuraa isaa kaayatee gadi buusii jedhanii. Mucaan osoo nu dubbachaa ture sheeka dhaabbiseera na dhaabsise. Saafiin yoo san Hosseenii haasaa ture. Saafiin Hosseenii ennaan saafiin arrabsee gad darbe. Sii galee? Kanaaf namoonni akkanaa kun yoo adabatan irra gaariidha. Nama biraa dhiifama gaafachuu hin danda'an. Isa ammoo deeganii dhiifama hin gaafatan. Ofiif jedhanii nama du'eerraa haa adabatanii kadeenii isarraa namni qabu ammoo nu haa dubbisu. Yoo barbaade lakkoofsa kiyya erga. Yoo barbaade kun Nuuraddiin baaba haa dubbisan inni haa dubbisu. Anatu kafala abbaa fedhe haa ta'u. Amaan asirratti ani asli maal dubbachuu barbaade beektanii tokkoffaa mucaan kun qabrii keessatti deeniin hambaa irratti nafinidha. Ani yoo gatte kaate amma namni 18 na bira jira. Jeneraal Hussein faa dabalatee Doombir faa dabalatee hedduun isaanii rabbii jedhaa nama irraa qabu kallattiidhaan nutti fidaa. Mallaquma yaatiimaaf guurame san keessaa iyyuun kenninaa waan jedhan kaasanii jechuudha. Namni nama gaafatu risiitii feekii qabatee yoo dhufellee
kun ifaa fi bilisa ittiin beekama jiran wal sobuun wal gowwoomsuun hin danda'amu namni biyya kana keessa jiru ispeeshaalii waliin gowwoomsu tokkoffaa namni gaafa hawaalaalleen walirraa kan fuudhee walitti kennee mucaan kun darbee jira inni hin jiru haasaa bilbilaan waliin haasaantu jira iimoon hin jira waatsaappiin hin jira kallattii kamiinuu aappii kamiinuu sagalee walii godhanii achirra dhaabatanii tilmaamuun baay'ee nama rakkisu ammallee namni haqa osoo du'arraan qabaatiin du'arraa qaba jedhee dhufe inni du'aadha ragaadhaan ka qulqullaa'ee kennamuuf ta'aa jechuudha. Eenyus haa ta'u eenyullee haqa irraa qaba taanaan haqa mucaa kanaa aga lubbuun jirru jiraattonni ummaan biyya kana keessa jiran irraa akka kafalan shakkii tokkollee hin qabnu irraa kafalamu. Haa ta'uuti garuu namoonni dhugumaan dhugatti ane namni lama na dubbisee lamaan san keessa ragaa guutumaan guutuu hin qabu waggaa afurii ani akka itti kenne mootu akkanaa jettee bilbila ho'achi waan hojjinaasa hin jiru hayyee amma akkamitti sii kennuu dandeenya ragaan maaltu jira ree jennaan hayyee rabbii kiyyaa jecha dhiisee fi jette so haga danda'amaa akka ta'een eenyullee taanan hin darba jechuudha namni addunyaa kanarratti hafu hin jiru nullee hayxii namaa nurra jira boru darbuu dandeenya osoo darbinu jira hayxii namaa sirraa kabalaa sandu'i wallahi rabbii kiyya akka kadhe namni baabarraa qaba jedhu sitti haa dhufu anuu ofirraa kafala na gaafadha namni baabarraa qabdan asi gaafatan ustaala carraa kenna wallahi ansi hima dhagaye carraa kenna ansi hima dhagaye namni amma ana kana himatu si hima waanatti himatee mallaqa isa yoo deebisiisuu dadhabe deemee na arrabsa koomentii dhawwaa barreessa an namni waan irraa qabu sitti haa dhufu na gaafadhu osoo lubbuun jiru anuun kafalaaf ustaala carraa kenna ustaala dubbadha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جرتني عندك يا سنو. ويا. والله فتو مجاسني كاسر دد مارجه هدو تو دراني له تكوني أرجع سوشيال ميديا رتي هدونا معرفة چيسا دوتي أمو غرسا تينغرفا موفي أدان دوتي نو كان ما دلومي أو كان ما دبامي وسنتهين نمو كاليجرو نم ni qabatti jechuudhaaf hiriyyaan nama wayita nama biraa du'u gorsa abbaa faati wayita nama irraa du'utu gorsa carraan anallee gahuuf deema jechuudha sun achitti tataanii namni deenii walirraa fuudhuun haarawaa miti kun wani rasuuli sallallahu alaihi wasallam namni tokko yoo du'e deenii irraa gaafatuuf namni waliin jiraatu tokko wal deenii eeysuun dirqama sahaabaan rasuulaatu sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu warda nama liqaa namaa fuudhee sahaabaan ofirra fuutee natu kafala jedhee Abu Qataadaan irraa kafalaa turtee jira. Ka rasuulli ofii fuudhee irraa kafalee jira mufii isaati. Kuni waan guddaa dubbatanii waan jedhanii miti namni walirraa waa liqeeffachuu namni nama walirraa hin duroomu. Waan jiraatee argame kafaluu malee maaf birri namaa fuudhanii yookaan maaf bira jiraattee kuni waan dubbatamuu qabaa miti. Waan irratti haasawanii miti. Abbaan waa irraa qabu namni waan haganaa ta'an naggaadde namni waliin dalaguyyuu walirraa kafalaa ol fuudhee namni ragaa isaa dhiheeffatee ka risiitii feekii hin ta'in amma risiitii feekii amma namni martinuu bakka akkanaa kana ka himatamu meeqa jira ka qalbii ofii keessa yaasee badii himadhee waa fudhadhuu jedhu hedduu jira. San ofirraa eeganii kafalanii fi hin kafalaniif abbaa dhufe. Dhiyeessanii mee akkuma nama achi akka Dubaay bira iyyuu tartu warra waliin dalagu hanniin bira iyyuu dabartu birri warri namni sarraa qabu. Namni waliin jiraatu namni walii godhu hagana. Tasadaffaa ammoo namni keenya namni saba keenya kanatti maaltu baratame nama du'e arrabsuun wannaa ta'ee jira amma normaal baanan san ta'ee jira normaal amma reeftan asliin baanu san normaal ta'ee jira ummata jaarraa abbaa gadaatii fi jeneraal waaqoof guutuu fa'aa jaadamsaa iddoo fa'aa liqaa irraa fuutee duute jara yoof duuba keettee arrabsaa turte turniin warra sira yaa'ee waan arrabsu kana irraan kaayinaa kaniin ilaalina ummata gurguddaa saniinuu nama of duuba kaayee arrabsutu dargaggeessa akka isaanii ka isaan keessaa du'e kabee kan kasilaa sababaay waan itti himatan qaban kana arrabsurraa irraan goru kunniin kana irraan kaayatinaati namni nama du'e arrabse ammoo wallaahi alazim halaakni sanii oliin jiru ka jiru yoo taate dhiifama gaafachuu dandeetta nama islaamaatii miti du'aa kaafiraan arrabsinaa jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam qur'aanaan dubbatee rabbii ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم حتى دعاء إساني الله الرب سنا جل دعاء كافر عليه دعاء أنا من ربي تأماني الله الرب سون أورجان
Maali nama jirutu ittiin rakkataa jedhan. Nama jirutu waan saniin cinqaman. Kanaafuu waan akkanaa kana dhiisaati. Amala akkanaa kana dhiisaa. Amala akkanaa kana godhatinaati. Kunoo warri as jira uummanni as jira isinii kafala jedhaa jira. Namni isiniin kafallu hin jenne hin jiru. Ragaa keessan dhiyeeffadhaa fudhadhaa kun Nuraddiin as jira. Amaanfaallee kunoo dubbataa jiran. In kafallaafi jedhaa jira namni isiniin kafallu jedhan jiru. Birrii tantee himattee fudhachuu malee wani nama du'aa arrabsitee maasiyaa ofii fuutuuf takka illee hin jirtu. Kanuma bakka xiqqoo dogongora reefi takka isinii sirreessuu fedhe du'a facaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam irraa maganfatan du'a dingataa. Du'a dingataa yaa Rabbi na ajjeesin jedhanii Rasuulli irraa maganfatanii du'a facaa osoo kadhatu hin ta'in du'uma nagaa Rabbiin nama haa ajjeesuu taammallee gartanii taamtutu ammoo sanirraa maganfate Rasuulli sanillee sun sirriidha dulloomanii bututanii harka namaatti galuusan dulluma nama totoraasiftu san irraa maganfatanii taan ammoo du'a facaallee irraa maganfatanii duuti dingata yookaan waan dhaamachuu qabdu osoo hin dhaamatiin deenii namaa osoo ofirraa hin kafaliin waan hedduu osoo hin godhin yookaan waan bootaa qabsiiftu osoo bootaa hin qabsiisin si fudhatti irraa maganfatan sanillee akkasii sireeffattanii inshaallah xiyyatanuma rabbiin isaa rahmata haa godhu warra jannata rabbi haa taasisu dilii isaa rabbi haa dhiisuu fi wanni barbaachisu ammoo du'aa'ii walii godhutu barbaachisaadha. Inni ammoo inni hajamu yoo si dhukkubsattee lallaafattee waa qabaatte ijoollee hirtee akka dhutufi. Akkas saniif irraa maganfatan. Anfaazarii yeroo tokko dhukkubsattee waa hunda na dhadhaamee deebi'ee fayye kunoo jira. Fudhattee reewa dhaamametti. Lafa faa ilmaan gabaatu jedhee kan irraa guddaa kana naa dhaabee farda faa kana naa dhaabee. Haraama sana immoo fudhachuun hin ta'u. Maaliif? Hin ta'u dhaamansa wanni jedhamu hin jiru. Qabeenya abbaan dhaamu. Nuu qoodee bar nuu qoodee. Yoo faraayida illee ta'e dabarsuu hin qabu guddaa wayitu sii kennuu hin qabu walqixatti sii kennuu qaba ilmi xiqqaan. Hangafaa baran. Hin ta'u hangafaami inshaallah abbaa maan taane hangafaami walqixa fudhattan hundi keessaniyyuu. Hawwa innuu durbi nussii dhiiraa fudhatti. Durbi walakkaa dhiiraa fudhatti akkas seera shari'aa kun. Akka naannoo kennatitti. Walaa akka naannoo jiru shari'aan bulla haqa namaa nyaachuu jirtan haqa durbaa nyaachuu jirtan warri faraa'ida durbaan kennin hundi keessan hundi isaanii. Dhageeffadhaa ka amma isinitti akka yoo saniititti. Hayye. Ana moosa waan qaban guutuu ana kennan iyyuu hin barbaadu. Min beeka. Meeshaa waraanaa jira. Kooraa farda jira. Qooduma keessa iyyuu hin galu ilmaan gafaati kennan. Akkas godhanii waa hedduu fuudhaa bara ilmi hangafa. Anamma hangafa waan ta'eef qabeenya faadarii parsantii 75 gara kiyya dhaadhaman faadariin gaafas. Deebi'a hin fayya yoo fayyadu baqa. Ati akkasitti parsantii 75 baara deebachuu muratte. Hin gaafne. Abbaan waan ilmaa kenna itti gahee abbullee ni danda'a sun rakkoo hin qabuuti. Amma wallahi horii qabaa yoo amma lafa yoo sannaa kennan keessa amma facaasanii wayii naaf bitanii yoo kana gaafadhee horii 6 moo 7 qaba abbo waggaa meeqatti. Zulmii nyaataarra namni hedduu wallahi namni keenya sun yoo ta'anii ilaalan ilmaanuma hangafaattu qabeenya hundaa guuratee warri duubaan dhufe baharaa fi maaliin liibiyaan du'ee dhumate waa kasabata. Zulmii guddaadha wanti sun hundisii zulmii nyaachuu akkam ta'uu qaba. Akki ta'uu qabu ilmaan isaa waan qabu lakkaayanii dhiiraaf 100 yoo kennan dubartiif 50 walakkaa dhiiraa fudhatti. Akkasi faraa'ida qoodanii ilmi xiqqaa fi guddaallee waluma qixa fudhata. Wani takka gara garaa hin jirtu dha keessatti. Akkasi fudhate waa isin gaafadhaan. Deemuu qaba. Fakkeenya abbaan ilma 10 yoo qabaate kurnan keessaa tokko ka jaalatu qabaachuu mala eenyullee kanan beeka nullee ilmaan qabna. Anamma ilmaan 4 qaba ilmaan 4 kana keessaa yookiin tokko keessaa ka jaaladhu qaba jechuudha. Ka jaaladhu sanii yookiin waa irra dabarsee kennuufii danda'a waan keessaa ijjina laaltuuf. Osoo anuu du'e ijoollee tana qabee deema jedhee waan laaluuf. Isinii galee mee waan kana hoo akkamitti laaltan? Kama akka keetii kanatti argame sahabaa rasuulaa keessatti abbaan Nu'maan ibn Bashiir mucaa isaa kana gabra kenneef. Gabra ni beekamne dur namni gabra qabaa mire ni jaalataa gabra kenneef. Dubbii isaa gabra kennuu tanarratti rasuula ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam ragaa godhuuf itti dhaqe. Yaa ergamaa Rabbiin Nu'maanii kiyya kana ni jaaladha. Gabra kana kenneefi jennaaniin rasuulli sallallahu alaihi wasallam ilmaan tee keessa ilmaan tantee hundaa kennite jedheen.
Lakki isumaaf kenne jennaan hanna irratti kan ammallee gartanii haraama irratti ragaa nan godhin jedheen. Ragaa wayitu siin tahu yoo ijoolleen dantee jedheen hundisii akka tola sitti ooltu ni feeta. Ijoolleen dantee hundisii akka si jaalattu ni feeta. Ijoolleen dantee akka si hundisii araarama si kadhattu ni feeta. Hundaafuu kenni jedheen yookaan ammoo amma deeffadhu jedheen abbaan irraa deeffate. Dhorgaadha jaalattaa mi'aan gafetoo jalatti hunduu ilma keeti gudeeda keetti irraa bahe ija takkaan laaluu qabda. Gara faraa'idaatitti ija tokkoon laaluu qabda. Amma yaadni baabaa ifa isiniin taane baar. Ifa naa ta'e yoon jaaladhaa isaa. Anatu sirriitti adda isinii baata. Ayyee. Yaadarii mee qaba gaafiin baabaa. Amma fakkeenyaaf an ijoollee 5 qaba haa jennu. Ijoollee 5 keessaa 2 qumaartanya haa jennu. Qalbii tiyya keessatti fakkeenyaaf yoo ijoollee tana qixa qoodee fi 2 qumaartanyaatuun boru gurgurtee qumaariin taphatti. Tanniin ta irraa 3 wayyaa ta qumaariin taphanne tana gayaa tanniin yoo irraa hawade gaafsu waan xiqqoo kennee tana fixxillee tana biratti hara galfatti. Namni amala garagaraa qaba garaa tokkorra illee abba tokkorra ilaalchu.